arra bakka nagaan asitti nuuf argamtan arra walga'iin yookaan walitti dhufeenyi keenya Oromoo Community Bolten keessatti waajjira banatanii hojii isaanii jalqabanii waan jiraniif jalqabuu isaanii kan ammoo uummanni Oromoo Bolten keessa jiraatu sabni garbiraanis ta'e gammachuu isaa dhufee akka waliin hirmaatuuf waamichi arra godhame kun kana ilaalchisee ta'a. Kanaaf hundi keessanuu baga nagaan dhuftaniin jedha. Sagantaa keenya gabaabinaan isin beeksifna jechuudha. Sagantaan keenya inni jalqabaa duraan dursee maanguddoon eebba nuu godhu lammaffaa irratti koree Community Bolten isin beeksifna gahee hojii isaanii waliin inni sadaffaan haasaa durataa Community Bolten godhu ta'a. Inni arfaffaan ittaanaa bulchiinsa Community Bolten dabalataan haasaa gabaabaa nuu godhu. Shanaffaa irratti barreessaan community waan community kun keessa dabartee sadarkaa kanarra geesse haasaa gabaabaa mana kanaaf nu ibsu. Inni ja'affaan itti gaafatamaan hawaasaaf qunnamtii community kanaa haasaa gabaabaa nuuf godhu isaanis dhimma qunnamtiif hawaasaa ilaalchisee jechuudha. Maqaa isaanii beeksisuu kan hin barbaanneef isaan of beeksanii jalqabu waan ta'eef kan akkasitti akka hubattan. Ja'affaa irratti durataan koree boordiidha. Gaheen hojii boordii Community Bolten keessatti hojjettu maal akka ta'e haasaa gabaabaa nu godhu. Torbaffaa irratti yaada mana keessaa yaada ijaarsa community kanaaf barbaachisu yaada nama lamaan fudhannaa. Inni dhumarratti haasaa xumuraa durataa Community Bolteniin nu raawwataa jechuudha. Kanaan akka sagantaa keenyaatti amma maanguddoon asbaanii obbo Galgaloon eebba nu godhu walaaca qaban dhuftan galatooma gochitii nagaa dikkaa guddaan nagaa Oromoo hundaan nagaa nagaan nu olche nagaa nu bulche garcuuf jirra garcuuf rabba nagaa nu kenna garcuuf facaane gar nutti jiru cufumatti khalafatta fi khafaffa cufaayu rabba nagaa nu kenna didikkaa dhalaatu rabbi nu guddis guddayya nama kenna rabbi nu bulche dibirra rabbi dheefee nu baasa fayyida birra rabbi fayyaa nu baasa haffis banattani haffis barakkaa qabu hagosaa rabbi sanii tolche rabbi oliin sandeen rabbi santis رب نقرقا رب نوتيس فاتح بسم الله أبو غلغلو غلطوما جنة أركان ركوتا في تكامل أكما سجنتا كينيات كانت تانسنة كوري Community Bolten توكون سيمبيس كيسايچو براتان كوري Community Bolten عبدي موسى والكاي أمتا توبيكسا Ittana durata Diid Gurraj of Beksa Barresa Community Faisa Mulisa Kaya of Beksa Kunnamti Fawasa Sheumar Kani of Beksiso Malaka Kabdun Kenya Asinjirtu Saladoda Gafan Kesin Beskifna isaan kun manaajimentii yookaan bulchiinsa community jedhamanii beekamu jechuudha. Durataa koree boordii garboolee koreen boordii nama shan of jalaa qabdii gaafa duraa gaafa bakka inni hin jirretti kan filaman abbaa kaboo ol ka'anii takka beeksisu jechuudha. Koree boordii nama shan qabdii namoonni kaan asitti hin argamne natti fakkaata. Anis barreessaa koree boordiiti isaan keessaa jechuudha. Kanatti aansinee hin gaggabaabsina sagantaa keenya waan ta'eef durataan koree Bolten Community Bolten obbo Abdii Muusaa akkaataa itti waajjirri kun
بولتي كيست إجارمت آسا قبابا نفقدو ولينا جاكب دقيقة كنان guddaa waan jechuudha irraan kana guddoon akka baleen gammade gammachuu keessallee maal jennaani guddaa beektaa waan tokko yooti hojjettee fittee haalaan nama gammachiisa guddaa waan gammachiisee dhifees jiru kanaan guddoo na gammachiise kanaafuu cufti keessa waan dhufte deefi guddoo galtoo baasanii jechuun fana xiqqaa guddaa itti aansee Tolto loro kulidu kudi tuko hagati gata batte tuko yeroo haadera ratte achirra namaan tana sadarkaa isii jirturraa sidee eegalu fedha duraan dursee waan galtoofachuu fedhe isin cufaa xiqqaa guddaan warra as dhufee jiru keessumatti warra ta'e maal ja'a warra bulchiinsaa karaa kaanii warra koree boordii kaanii hawaasa keenya kaattee wal hin jiru Tufa galatochu farmata no rukuni arbicha bitu tufa kenya wala dalege asig gahate bagarbi wala mungesi tufa tufa kesare arantara botoro commission of sabarate jeste office kodi yo office video kanna ilmanu dala tarantara bakenya ilma farna ilmu ko yo dalate ilmu kodi akala foti dalla tode yero to fata dalata aksu betelu tuji sagal fata البدء تكون يودلتو وهدو بدان نبر دلته ايغتا البدء تكون تفكين ايغتا مثلا كرافو قدسيسا حالي تغدتو وجبت اكاكين تنجرا يو كان سيجو كودي اوفسكين يتو الميكرا بدلته كرافو بغير بيقول لكم مكيسه يلتي جامل لدي بي اسيد ابواي اوفسكتي اوفسكوني اسم اوربو بكجوتي بنميجرا كجنه kumboltoon hin jenne ilma oromoo UK keessa jiru bal'inatti bakka jirutti maqaan koortiin kun qophii akkasiin gargaarsa akka dhaabbatutti ilma oromoo kan dhaabbatu kaallee warra oromoo ta'ellee guututtillee yoo yaada keenyaan karoora keenya fudhatan nu qophiidhaan dhaabbanee qabnaa sunii fi tajaajila isin beeksisuuf fana kanaafuu akka hin jenne wantoota caalatti jaarata hin jenne koortiin kun namchi tokko London qotuun itti fayyadamuu danda'a London kan jiran Scotland qotuun itti fayyadamuu danda'a kanaafuu tajaajila isin beeksisuuf bal'ina keessatti qabuudha karara isko isin baha kaallee heera seerillee koomiti guututti tolfatee jirti era guddaan hawaasa waa kan gaafachaa ture heera seerii kanallee guututti tumnee jirra heera seerii kun waan guututti ilma oromoo guutuu waliin qabataa kaallee baajadaani heera seerii kana nuti uumnee fi warra qaama akka barbaachisu waliin qunnamnee waliin teenyee qaama kun waliin keessaa boorree achirraani numu kullee kawaree bulchiisaa kullee irra waliin teenyee waliin agarsiifnee achi duuba koree boordii idaannee akkasitti waliin waan kan xumurree jirra heera seerillee guututti tumamee jira guututti koppii hedduu qabeef keessaa inni kanaafuu koppii isaa gara abbaa torbaati waan sun taatee mata duree bichaa qabannee yoo ta'u tokko raawwachuu feetalillee akka bitaa jira achitti tokko kaayee jira kanaafuu waan sun irraa tokko raawwachuu deessan sun deebii keenis waan gunu keessaa abbaan keessaa waa'ee qajeelcha baafii fi karoora atti komitii tubbultu taana tokko taasisa bituu hojjisuu fadhu kaallee itti aansee waan jechuun fadhu waa'ee tajaajila ofiisa kanaa ofiisi kun tajaajilli isaa torbaan keessaa ammaaf guyyaa sadii goone guyyaa sadan keessaa guyyaa isiniina kaallee guyyaa salaasaa kaallee guyyaa kamisaa kanaafuu guyyaa sadan kana waan goonee fi edda guddaa namni keejallee edda guddaa namni dhimmi guddaan guyyaa isiniina guddata kanaafuu isiniinallee kanaatti gaanne sa'aatillee ganamarraa akka afaan daftaratti 10 AM irraa illa 12 taatti nuunidha tajaajilli yeroo tarafi nama gama masruu tajaajilli kun yeroo kan hojjetu dhufee itti fayyadamu bineensi ofiisi kunillee yeroo tara qaba kaallee karoorbii jira kan bakka hojjetu sunii fi karoorri sunillee waa'ee barnoota kana guddaa maalii fi ammaa tan iskoola banamee jira kanaafuu itti yaada qabna waa'ee barnoota kana barnooti kun qubee afaan oromoo karaa kaanii ijoollee taphatan after school kanallee waa'ee home clubbii wanta sirreessaa jirra guddaan yeroo ta'e ijoolleen iskoolaa galtu takka namni yeroo iskoola hin qabne kana qindeessaa jirra kallee akkana hubattanii barbaada kullee hin jira inshallah abduu wajjin tajaajila kullee inni kun hin barama
karra boda afadef kana waa'ee galbii community galbamtee jirti adda local council gooree jirra taraafiyyuu akka karaa councilatti nu waatti hayyamamee jira taraafiyyuu kullee warra kullee guddaan warra CBS dha kaatee waan kana nu wajjin dhaabbachaa jiru tullee jirti yoo waa'ee bakka waajjirri taatallee waa'ee liqati tokko irraa qopheessee jira liqati sullee achuma jiranillee achuma argattanii waa'ee garatee yeroo tajaajilaatii karoora sa'aatii isaa cuftinillee lakkaa'ee jira sullee yoo fudhachuu dandeessan tokkotti yeroo isaa hubachuu fi gaafadheetti keessa bahu fadaa wanta amma isin hubachiisu wantoota keessanii irra guddaan amma asii baane beechi kuni cuna keenya eeggata tufti gadi beedama zanaan ofiisi kun tokkoffaa giree machaa keessa tokkoffaa qabanne kana tokkoffaa dha ofiisi kuni tanaafiyyuu ofiisi kuni cufa keenya qaba ka xiqqaan jenne ka guddaan jenne ilma oromoo guutuu qaba tanaafiyyuu mana tokko ifii qabdu tokko akkuma keessatti akkuma beeka suni akka mana keessatti cufti keessatti dhukkubsattanii mana kun keenya jettanii akka waan keenyatti namni cuftinuu itti nu yaadee kaalee yoo yaatanillee yoo itti yaadatan wanti kun cufti keenya jabanii akka keenya keessa jira yoo laaffanne akka keenya laaffata yoo jabaate akka keenya jabaata suniifiyuu cufti kun wanti kun waan keenya keessanii cufa keenya waliin qabani qaanjallu arraantana wanti kun xiqqaatti guddaatti nu waara suniifiyuu tanaa isa bichuu falaa wanti kun falaa obsa kanatti guddoo akka nuti yaaddanii walitti jabaanu barbaada maaliif wanti cufti tartiibaan deema sadarkaa fudhata taraatti isin xumuru fada suni waan dhaggeeffatanii guddoo si kana taphachuu fada galatooma